عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو الشمع حركة فونه بقى نجات هتاني ربي السعادة تنا إسنجه إسنين جرا قال وني في جرا المان رمو إدي لا دنيا رتركم تاني أنا جم كوتين نجح كوت الحمد لله قالت ربي أنا تموت بيدا وري ما تي تموت بيدا تن هدو تكجلتو ما سنين جرا ورجنا هارا وجرا شانا لك يا دفتن كوت أنا تدبل ما دي كيتا warrigana haaraa gara mana chaanala kiyyaa dhuftan koota natti dabalamaa maatii kiyya ta'aa subscribe like godhaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya taatan ammoo like yeroo hundaati isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu qaqqaalawwanii fi gaggaariiwwan ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtanii mata dureen qabee kiyyaa oduu duriitii kutaa sadaffaa jechuudha. Oduu durii yoo hinnaa sheekoo afaan Oromoo kutaa sadaffaati. kutaa sadaffaan kee akkuma darbee kutaa lammaffaa keessatti fi kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee obbo Bulgulaallee wajjin dabarsineerra. Har'a ammoo kutaa sadaffaan Qaalluu fi Yayyii waliin ilaalla jechuudha. Kutaa sadaffaa irratti bara durii mootii biyya tokkootu ture. Mootiin kunii gara fuulduraatti dhufu kan dubbatuu fi jaarsa tokko qabaa ture. Haa ta'u malee jaarsichi kuni ni du'e. Mootichis gara ilma jaarsaatiitti ergaa erge. Ergaan mootichaas akkana jedha: yaa ilma Qaalluu, hojii abbaan kee naaf hojjechaa ture ni beektaa. Kanaafis waa'ee waggoota dhufuu jiranii natti himii jedheen. Ilmi jaarsichaa erga dhaamsa kana dhagahee booda akka abbaa isaatitti raaguu wallaaluu isaatti baay'ee gadde. Gara maasaraa mootichaa qajeele. Utuu deemaa jiruu yayyii tokko itti dhufe. Akkana jedhe: yoo hoolota 50 naaf laatte waan gara fuulduraatti dhufu sitti hima jedheen. Mucichis gammadee yayyii kanaan gammadee hoolota 50 isaaf laachuuf waadaa gale. Kana boodas yayyichi akkana jedhe: waan dhufaa deemu itti hime. Waggoota dhufu kan abiddaa fi gubaadhaati jedhee mootichatti hime. Mucichis kanuma deemee mootichatti hime. Mootichis kana dhagahee hoolota 100 mucicha badhaasee kenne. Yayyiidhaa hoolota waadaa galeef akka 50 akka kennuuf gara ilmaa qaallichaatti dhaamsa erge. Garuu mucichi waadaa yayyiidhaaf seenee ture ni diige. Ibiddas isaan gubuu ture. Waggaa 3 booda ammas mootichi ergaa kan biraa gara mucaa qaallichaatti erge. Mucichi erga dhaamsa qaallichaa dhagahee booda ammas yayyicha arguutti baay'ee dhiphate. Yayyichis ammas hoolota 50 akka naa kennitu waadaa naaf seeni jedheen. Mucichis tole jedheen yayyicha waggoota dhufu jiran kana waraanatu jira jedheen. Mucichis kanuma mootichatti hime. Mootichi badhaasa hoolota 200 mucaadhaaf ergeef. Garuu mucichi ammas hoolota 50 yayyiif waadaa gale kennuufii dide. Mucichi hoolota 200 mooticharraa badhaafame gurguratee duroomee ammas waggoota 3 kan biraa booda mootichi ergaa kan biraa gara mucichaatti erge. Mucichis ammas utuu gara maasaraatti deemuun yayyii ammas itti dhufe. Mucaan yayyichaan hoolota 50 dabalee fi 100 yeroo duraan waadaa galeef akka kennuuf irra deebi'ee waadaa galan. Ammas waan dhufaa deemu akka itti himu yayyicha gaafate. Garuu yayyiin
nama yeroo lama sobe maafan amanaa. Nama yeroo lama sobe maafan amanaa. Kana yeroo tokko sobe yoomiyyuu ni kijiba jedheen. Mucichi ni kakate. Garuu yayyichi didee biraa baqate. Mucichi mooticha dhaqee waggoota dhufuu kan nagahaati jedheen. Mucichi hoolota 200 ammas mooticharraa argate. Durumaa dabalatee gammadaa gara mana isaatti. Mucichi hoolota 200 ammas mooticharraa argatee durumaa dabalatee gammadaa gara mana isaa qajeele. Garuu barri inni rage kan nagahaa utuu hin taane kan lolaa ta'ee mootichis soba mucichaatti dallanuudhaan waraana isaa gara mucichaatti erguudhaan qabeenya isaa hunda irraa fudhachisiisee isa gara mana hidhaatti galchee yayyiin dhugaa dubbatee mootichi qabeenya mucichaa hunda yayyii kennee mucichi hiyyummaatti hafee namni sana booda isa amanus ni dhabamee jedhama. Obboleeyyan kiyya waa tokko irraa baratan jedhee abdii qaba inshaallah. Karaan sobaan darban gala nama rakkisa jetti Oromooni. Namni takka sobuun inuma jira, lamallee sobuun takkatti sobuun ni jira, sobni takkatti sunuyyuu waan faayidaa qabuuti miti. Inni gizee meeqa lobe gizee 2 3 4 irra deebi'ee sobe namni gizee tokko sobe gizee hunda sobama ta'a jechuudha. Karaan sobaan darban gala nama rakkisa. Deebi'anii qabeenyi hannaan godhatanii fi kijibaan godhatanis gaaf tokko deeganii yookiin gaaf tokko badee nama rakkisa jedhama. Kanarraa waan tokko hin hubattan jedhee isinitti abdii qaba. Odoo hiikkaa isaatu anuu isiniin mataan dubbii kanaatu hiikkaa qaba jechuudha. Namni qaaluunis gara amantii keenyaatti amantii islaamaattis haraama. Ishiinuu sobduudha jechuudha. Wanti isiin dhugaa raddee dhugaa himtu hin jiru. Sheexana wajjin jiraatti jechuudha waan ta'eef. Kanaafuu asirraa waa tokko irraa qabatta isin jira. Kutaa 3ffaa 4ffaa walitti deemtu turtiin keessan nagaa haa ta'u isiniin jedha. Subscribe, like, channel kiyya godhuu hin dagatina. Gaafii yoo qabaattan comment jalatti na gaafadhaa. Amaanillah nagaatti.